kijibduudha, sabboontu ati sobduudha, ati maa kijibdaa, ati maa sobdaa, fayyoon jira irratti piraankii hojjettee jettanii koomentii naa barreessaa turtan. Anoon sobe fayyoon on sobde galgala kana viidiyoo daladdee jirti bara. Fayyoon galgala viidiyoo daladdee jirti jechuudha. Argitanii jirtu viidiyoo ishee mucaashee wajjinitu achi as baateetu viidiyoo daladdee osoon gara yaada keessanitti hin darbini yaadan isiniif qabu jira hundi keessa warroonni koomentii daddabaa barreessitanii koomentii taane barreessitanii na eeggadhaa isiniif hin dubbadha. Fayyoo ko bareedduu tiyya viidiyoo kee ilaaleen ture please qalbiin mucayyoodha baay'ee tokko caba. Maal jette mucayyoodhaanii fayyoo dhugaa rabbii anallee amilee kiyya na tuqe jechuudha qalbii kiyya na tuqe osoo ana ta'ee kan jedhamu sammuu kootti yaade fayyoo tiyya ati beektuudha ati kabajamtuudha ati jaallatamtuudha please sammuu mucayyoo kanaa eegiif dhugaa rabbii siin jedha sammuu mucayyoo kanaa eegiif. Maal jette mucayyoo kanaanii viidiyoollee irratti daladde jedhi maal jette mucayyoo kanaanii anamma siif jedheetanii jiraa wajjin adda ba'aaree amma yoon sii wajjin jiraadhee jiraa irraa adda ba'ee sammuun kiyya nagaana ta'aaree dhugumanii sammuun koo likkina hojjetaay yoon sii wajjin jiraadhee gammachuu dhuguman qabaay jette fayyoo. Daa'ima keeti bar dhala keeti bar attamitti dhala keetiin akkas jettee qalbii ishee cabsita wallaahi ishee miti anayyuu qalbii kiyya na cabe gaafa takkana jettu ammatii jetteeni amma jiraarraa adda ba'ee sii wajjin yoon jiraadhe gammachuun sii wajjin qabaa jetteeni dhala isheetiinitu osoon jiraarraa adda ba'ee sii wajjin jiraadhe jiraannu dhiisee sokkee gammachuun sii wajjin qabaa jetteen dhala isheetii subhaanallah. Attamitti sammuun kee yaade intala koo maaloo mucayyoon kun bor hin guddatti viidiyoo kana ilaaluu dandeessi mee sammuu dhumti kee attamitti yaadeetu mucayyoo kana qalbii cabse otuma ta'eeyyuu gadi qabaadhaan gorsiteetu wanta akkasii akkana ijoolleen naafa jabaattu ijoolleen naafa guddattu yoon si malee hin jiraadhu jette sin gargaara abbaadhan jennu ossi deema jiraannaa akka mucaa obboleettii kootiitti akka mucaa firaatti jiraadhu jetteeni mucayyoo kana dhossaadhaan ittiin teetu gadi qabaadhaan ijoolleen durbaa shamarri durbaa akka dhiiraa miti ciniinnattuudha namaa ciniinnatti jechuudha. Akka waan mucayyoo kana firarraa fuudhee fidatte obboleettii keerraa fidatte obbira keesseettitu mucaa kana obbira kaa'uu qabda malee jiraan sin barbaadu jedhee deemii galii akkoon keessi haa guddiftu akkoon keessi jaallatti garaa dhumti dandeekka ilmi namaa kun attamitti garaa jabaa garaa dhumti danda'e attamitti akkasiin jedhaqa ana bar onnee kiyya na dhikkifate gaafata akkas jettu mucaa keeti bar dhala keeti achitti haadha ormaa gassaxaa ture biyya keessatti asitti haadha ormaa biratti guddatte haadha ormaa bira jirti taa'aa turte ittiin asiis immoo jiraan abbaa ormaati hin jedhama maaliif himte ergii duraan dhossite wanta kana osoo jiraatti neerumin osoo jiraa wajjini walittiin galii yookaan jaalala keessan galini wanti kun hin jira inni kun faashinii miti wallahi hin jira wanti kun darbee wallagga keenya guuttee jirti durbi manatti deessu intala baluu maqaa dhadhaa'uu hin danda'an dhugaa rabbii durba biyya keenya manatti deessu wallagga keessa maqaa dha'uu hin danda'an nama meeqa intala baluu intala wallahi maqaa dha'uu hin danda'an manatti deesse jaarsatti heerumti nama haati manaa irraa dutetti heerumti malee qeerrootti heerumti durbi manatti deesse jechuudha. Jalqaba osoo gaafa jiraa bartu sana mucayyoon kun guddachaa deemti jira mucayyoon kun ola deemaa deemti gad deemaa na deemtu borummaan miidiyaa irratti si barbaaduuf malti gaafati dhossituu jechuudha. Amma mucayyoon ijoolleen buttaa jaraa jechuudha ijoolleen buttaa jaraan beektuuni haadhi isaanii kuweetii keessa hojjechaa turte miisiinjeriidhaan dhatte ijoolleen kun miidiyaa irra hojjetu haadha keessan eertanii dhattee ittiin amanuu didan gaafa isheen haati ishee galtu akkoolee guddise ijoollee kana haadhi keenya simiti jedhanii ofirraa ari'an ijoollee buttaa jaraan beektu ijoollee gandaa abrishiifaa kanaa wajjin wal qabatu jechuudha ofirraa ari'anii jechuudha. Kanaaf fayyoo ko jalqaba abbaa kakootti mudhiiste ani qaata dageegaa dubbii kana durmaan isinitti mee isa keessa deemuun barbaadu jalqaba osoo abbaa kakootti heerumini itti mudhiiste. Lammaffaa immoo mucayyoo kana haadha akka taate of barsiifta haadha akka taate of barsiifte ittiin ta'a abbaa inni kuni jiraanii dhaga'u hin qabu
dhaga'ee jennaan bultiin kiyyan diigama manni kiyyan diigama dhaga'uun qabu dhoksaadhumatti taa'e jetteeni mucayyoo amansiifta gadi qabaadhaan suuta ijoolleen durbaa namaa dhageessi namaa hubatte akka dhiiraa miti jechuudha suuta mana keessatti qabdeetu abbaan kakuu silaa hojii wala bakka akka nama firaatti yoo mammanaan jettis yoo haadha konaan jettis rakkoon qabu isa biratti waan akkasii naaseen jetteetu abbaa kakuu guutummaan guututti dhoksita. Guyyaa rabbi jedhee haadha ga'u malee guutummaan guututti dhoksiteetu zim jechuu qabda. Akkuma kanaan dura dhoksite ammallee dhoksuu qabda. Malee bultii kee diiguu qabdu jechuudha. Akka mataa kiyyaatti kana naasa'a jechuudha. Hundaafuu rabbi si haa gargaaru garuu lammata mucayyoodhaan akkasii jedhe dhugaa rabbi lammata deemii galii hin jedhiniin maaloo rabbii kee sodaadhu wallaahi rabbii kee sodaadhu rabbiin sodaadhu waaqatti amantu waaqa hin beektaa uumaa kee hin beektaa uumaa kee sodaadhu dhugaa rabbii mucayyoo kanaan deemii galii akkoyyee kee bira taa'in jedhiniin maaloo akkas hin jedhin yoona jibbitee dhufte bara akkoyyee biras nama tokko jaallatama namni tokko hin jaallatu baadiyyaadha maaloo mucayyoo kana ofitti qabeeti lammata kanan jedhiniiti ofitti qabiti wajjin jiraadhu. Horiseessi jiraachisuu danda'a. Dhugaa rabbii horii dhalagee kanatu si wajjin kufee si wajjin kaa see kana yaadadhu. Dhugaa rabbii anamma biyya keessaa amman gaafan galullee arguu dandeessu. Mucaan tokko mucaa dhiiraati waggaa 16 ta'e natti fakkaata. Yeroo xinnummaa kooti mana keenyatti deesse haatisaa. Aanaan keenya tokko godinni keenya adda addaa iddoo biraarraa dhufteetu mana keenyatti deessee mucaa sana haatis harmeen koos walii galanii lama ta'anii guddisan. Saniin booddee mucayyoon sun warra jalaa baddee dhufteetu mana keenyatti deessee jechuudha. Gaafa isheen mana keenyatti deessu abbaan iyyaafannaadhaani aanaan keenya tokko garuu waliin beenu walirraa faffagoodha kan godina. Ganda keenyatti adda adda garuu aanaan keenya tokkodha. Saniin booddee iyyaafatee dhufeetu abbaani intaloo argatee intala fudhatee galee mucaa manuma haadha kootitti dhiise. Reefu dhagaa xiqqoodha mucaan. Manuma haadha kootitti dhiisee abbaan intala fudhatee gale. Haati mucaa duukaa boossi. Mucaan egaa waliisaa hin beeku ittiin boonyeenni. Abbaan didee fudhatee gale. Fuuteen galtuu hin qaanessituu maatii kiyyaa hin qaanessituu ollaan kiyyas maqaan na bare fuuteen galtu jedheen isheen ulfa ji'a lamaatiin dhuftee mana keenyatti teessee garaan guddatee deesse jechuudha mana keenyatti jechuudha. Ulfa kanas nan baasan jennee namni sirratti hin beeku otuma arginuutu garaan guddate nutti isin himne jechuudha. Saniin booddee deessee abbaan mucaa kanaas hin argamne. Otuma karaa deemuu gabaadhaa galuu na qabeetu akkana na godhe jette. Saniin booddee hin dhiifne mucaan hin guddate haati dhukkubsadhuuti qaayee dhiidhuudha. Mucaan mana keenyatti hafe amma haadha koo bira jira. Eenyutu gargaaraa jira? Anatu gargaaraa jira. Akka haadhaatti haadha kee immaa manaan jedhi malee maqaadhaan na waameen jedhan. Durumaa ka'ee jechuudha. Osoo hin heeruminii ka'ee kan mataa isaa murmuruu fanaa, kan uffata isaa miicuu fanaa, kan waan illee godhuu fanaa. Bakka ergin heerumeellee daqee hedduu qalbiin keenya narraafama dhugaa rabbi. Ammas amma yoo mucaa kooti uffata bit isaallee nan bitaa. Yoo daftarii biteef isaallee nan bita. Garuu amma mana barumsaa hin dide jedhanii ajajamuu dide jedhanii waggaa 16 ta'e kan guddate amma gaafa galu isinitti agarsiisa. Garuu sana jedhee isa bira taa'ee mistira isaa isinitti naasa'u nan dhossa dhugaa rabbi. Isinumti akkasumatti isiniif galu maqaan isaa Abdii jedhama. Yaa rabbi kee viidiyoo kana nagaalaa ta'u guddate. Wallahi maqaan balleessiteedha. Dhiifamarraa mura viidiyoo kana dhugaa rabbi booddee na dhaggeeffate na komata waan ta'eef. Kanaaf akka mucaa kiyyaatti guddisee bakka guddaadhaan ga'a barsiisee jennaani barumsa hin dideedhanii barumsi naan galu jedhee dideedhanii kan cinqama waa'ee haadhaas waa'ee abbaas jechuudha. Kanaaf maatii kiyya biratti guddate. Garuu homaa haadha waan hin qabneef haati isaa akka duutes baree haadha koo nan barbaada. Dandeemas hin jedhu natti fakkaatan beekan dhugaa nama rikin dhufee waggaa 7 waan ta'eef yeroo sana xiqqaadha. Kunoo naannoo waggaa 10 natti fakkaata yeroo dhufe. La naannoo waggaa 9 natti fakkaata. 9 akkas ta'a. Waanuma akkasii ta'a natti fakkaata waggaa 16 ta'e. Kanaaf rabbiin seenaa namaan jijjiira waan ta'eef mucayyoo kanan akkas hin jedhin kanarratti kan haasa'e viidiyoo kana booddee keessaa muree baasa yeroo isin xiyyeeffatan dhugaa rabbi mucayyoo dhaga'een akkuma ta'an booddee gaafa biyya galu jechuudha. Viidiyoo wajjin na waraaban argitu dhugaa rabbiin isinitti hima dhossaadhaan isinitti hima. Baay'ee tokko jaalladha dhugaa rabbii hedduu tokko jaalladha hedduu tokko kabajaa. Kanaafuu jennaani aniyyuu ishee normaa akkasitti
dhala hormaa jaalladha waan ta'eef dhugaa rabbi mucayyoon kun garaana nyaate mucayyoon fayyoo kunii hedduu tokko qalbii keenya cabsite. Wanti dhumarratti isiniin dubbadha jedhe wanta jibbaa koo qabdaniifitu wantan isinii ol ta'eefitu inaaffaati isin kukkutee qaxii isin kuteetu maal jettanii kijibduu sobduu gowwaa maalitti jettanii na arrabsitu jechuudha. Ani gara miidiyaa kanarratti kan hin dhufee of cimee dhaabbataan arrabsoos dubbiis waa hundumaa nan daddamadha jedheetanii waa hundumaa obsaanin dabarsa jedhee gara miidiyaa kanatti dhufee jechuudha. Birree kono ganzabee kono zimmi balu.